Dirqama abbaa dhimma isaa dursa jaarsummaan fixachuu. Himata dhugaa fi ragaa irratti hundaa'e dhiyeeffachuu. Dhimmoota isaa gosaan adda baasee dhiyeeffachuu. Fakkeenyaa fi jalatti dhimmoota yeroo gabaabaa keessatti murtii argatan. Sirna seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 284, 292 fi 293 hanga 299 jiran dhimmoota waliigaltee ifaan taasifame. Waraqaa yookiin sanada dirqama yookiin herreega amanamee qulqullaa'e. Waliigaltee abbaan idaa kaffaluu dadhabe wabiin kaffaluu fi waadaa seene. Akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 284tiin akkaataa sirna seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 293tiin itti gaafatamummaa ofirraa buusuu fi iyyata dhiyaatu. Dhimmoota ariitiidhaan ilaalaman sirna seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 300 hanga 314tti akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 42 fi 43 maqaa jijjiirraa akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 309 470 600 fi tokkootiin galmeen akka hin kaa'amne yookiin gaa'illi hin raawwatamne mormii dhiyaatu. Akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 369 773 fi 786 himata dhiyeeffachuu fi mana murtii hayyama gaafachuu. Akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 377tiin 96 erga gaa'illi diigame yeroo kophaa ittiin iyyatan dhiyaatu. Akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 129 209 239 287 523 528 535 fi 630tiin galmee keessatti ilaaluuf yookiin sanada ilaaluuf gaafatan yookiin hojii aangoon ala hojjetame iyyata dhiyaatu. Akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 121 127 1000 fi 623 fi 630tiin dogongorri galmee keessatti raawwatame akka sirraa'u yookiin haqamu. Akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 141tiin 628 663 744 763 766 767tiin seera daldalaa lakkoofsa 441tiin wanti galmee keessatti barraa'e akka mirkanaa wanti tokko dhugaan yookiin sirrii ta'uu ragootni fi iyyan ittiin dhiyaatu. Akkaataa sirna seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 307tiin walgahii adeemsisuu. Akkaataa sirna seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 308tiin aangessuuf. Akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 309 murtiin haa haqamuuf. Akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 310 aangoo irraa buusuu fi akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 313 fuudhaa fi heeruma mormuu fi iyyata dhiyaatan. Akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 314tiin wanta dhoggabe tokko of irraa balleessuuf yookiin ammoo kaasuuf iyyata dhiyaatan haa ta'u. Dhimmoota himataa idilee dhaalaatiin akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 222tiin kan dhiyaatan gubbaa irratti hin caqafamin hunda beellama fulduraa ragaa dhiyeeffachuu ajaja fudhachuu namuusaan dhimma isaa hordofu. Kana jechuun osoo dhaddacha hin seenne moobaayila cufuu yookiin cufuu mirkaneeffachuu, beellama isaa sa'aatii ittiin beellamametti dhiyaachuu fi hordofachuu, mana murtii fi dhaddacha kabajaa kennuu, mirga abbaa dhimmaa himata dhiyeeffachuu. 96 erga gaa'illi diigame yeroo kophaa ittiin iyyatan dhiyaatu. Akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 129 209 239 287 523 528 535 fi 630tiin galmee keessatti ilaaluuf yookiin sanada ilaaluuf gaafatan yookiin hojii aangoon ala hojjetame iyyata dhiyaatu.
akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 121 127 1623 fi 630tiin dogongorri galmee keessatti raawwatame akka sirraa'u yookiin haqamu. Akkaataa seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 141tiin 628 663 744 763 766 767tiin seera daldalaa lakkoofsa 441tiin wanti galmee keessatti barraa'e akka mirkanaa wanti tokko dhugaan yookiin sirrii ta'uu ragootni fi iyyan ittiin dhiyaatu. Akkaataa sirna seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 307tiin walgahii adeemsisuu. Akkaataa sirna seera hariiroo hawaasaa lakkoofsa 308tiin aangessuuf. Akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 309 murtiin haa haqamuuf. Tokko akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 310 aangoo irraa buusuu fi akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 313 fuudhaa fi heeruma mormuu fi iyyata dhiyaatan. Akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 314tiin wanta dhoggabe tokko of irraa balleessuuf yookiin ammoo kaasuuf iyyata dhiyaatan haa ta'u. Dhimmoota himataa idilee dhaalaatiin akkaataa seera deemsii falmii hariiroo hawaasaa lakkoofsa 222tiin kan dhiyaatan gubbaa irratti hin caqafamin hunda beellama fulduraa ragaa dhiyeeffachuu ajaja fudhachuu namuusaan dhimma isaa hordofu. Kana jechuun osoo dhaddacha hin seenne moobaayila cufuu yookiin cufuu mirkaneeffachuu beellama isaa sa'aatii ittiin beellamametti dhiyaachuu fi hordofachuu mana murtii fi dhaddacha kabajaa kennuu mirga abbaa dhimmaa himata dhiyeeffachuu.